Godaansi madaa sammuu nama keessaa hin baane hedduu nama keessa kaa'ee darba. Namni kan biyya isaa dhiisee godaanu beelli yoo itti hammaatu, hongee fi hiyyummaan yeroo itti hammaatu, waraanni waliinii yoo itti baay'atuu fi hojiin dhabamee nageenyi biyya keessaa yoo hin jiraannedha. Sababoota ijoo kanaa ta'uun kan hamataman ammoo lammiilee biyyoota Afrikaati. Keessumaa Afrikaa bahaa keessaa godaantonni baay'inaan biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiriyaa, Sudaanii fi Soomaaliyaa keessatti kan baay'atan yommuu ta'an, biyyoota Afrikaa biroo kan waraana waliinii keessatti argaman kanneen akka Dimokiraatik Kongoos ni jiraatu. Lammiileen kunneen biyya keessa teenyee utuu ilaalluu du'uurra jedhanii godaansa seeraan alaa jalqabu. Godaansicha erga jalqabanii garuu imalli seeraan alaa beelaa fi dararamuurra darbe hanga nyaata qurxummiif ta'aniitti dhumarrattis immoo gammoojjii keessatti du'anii kabajaan awwaalamuu dhabuu fi reenfi isaanii bineensotaan nyaatamuu kan of keessatti hammatudha. Karaawwan imalli seeraan alaa itti baay'atu keessaa tokko karaawwan Liibiyaarraan gara Awurooppaatti taasifamudha. Karaan kun karaa balaafamaa godaantonni hidhattoota IS fi hidhattoota birootiin qabamanii maallaqa itti gaafatamanii fi lubbuu isaanii akka bitatan itti taasifaman, yoo maallaqa dhabanii fi waan ittiin lubbuu isaanii bitatan dhaban ammoo iddoo itti ajjeefamanidha. Tibbana reenfi godaantotaa jumlaan ajjeefamanii argameera. Reenfi namoota jumlaan ajjeefaman kana ammoo godaantotuma biyyoota amma maqaa isaanii caqabnedha. Godaantonni Itoophiyaas keessatti argamu. Oduun isaa kana bal'inaan qabanneerraa isin biraan geenya. Nagaa faraarri Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerraa hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'achuu hin dagatina. Akkasumas like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga guutanii kaasee odeeffannoowwan keenya guyya guyyaan gadhiifaman yeroo hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin dabarru. Godaansi madaa sammuu nama keessa kaa'ee darba. Namni kan biyya isaa dhiisee godaanu beelli, hongeen, hiyyummaan yoo itti hammaatu, waraanni waliinii yoo biyya isaa keessa jiraatee fi hojii dhabee nageenyas biyya isaa keessaa yoo dhabedha. Sababoota ijoo kanaan kan hamataman ammoo lammiilee biyyoota Afrikaa fi Eeshiyaa muraasadha. Keessumaa Afrikaa bahaa keessaa godaantonni baay'inaan kan keessaa argaman Itoophiyaa, Eertiriyaa, Keeniyaa, Sudaanii fi Soomaaliyaa yommuu ta'an, biyyoota Afrikaa biroo waraana waliinii keessatti hirmaatan kanneen akka Dimokiraatik Kongoo keessas ni argamu. Lammiileen kunneen biyya keessa teenyee utuu ilaalluu du'uurra jedhanii godaansa seeraan alaa jalqabu. Godaansicha erga jalqabanii garuu imalli seeraan alaa beelaan dararamuurra darbe hanga reebamuu fi dararaan ajjeefamuu, kana keessas darbe hanga nyaata qurxummii ta'uu fi dhumarrattis gammoojjii keessatti shororkeessitootaan ajjeefamuu fi reenfi isaanii bineensota bosonaan nyaatamuu of keessatti hammata. Karaawwan imalli seeraan alaa itti baay'atu kana keessaa tokko ammoo karaa Liibiyaatiin gara Awurooppaatti taasifamudha. Karaan kun karaa baay'ee balaafamaa godaantonni irraa imalanidha. Godaantonni karaa kanarra imalan hidhattoota IS fi hidhattoota birootiin qabamanii maallaqaan lubbuu isaanii akka bitatan itti gaafatamu. Kaan isaanii humna isaaniitii ol yeroo ta'u gara biyyaatti bilbilachuudhaan maatiin isaanii maallaqa kana kaffalanii akka lubbuu isaanii baraaraniif gaafatu. Haa ta'uutii si'a baay'ee kaan isaanii carraa kanayyuu dhabanii lubbuu isaanii bitachuu dhabanii reenfi isaanii hedduun jumlaan iddoo tokkotti ajjeefama. Kanaaf ragaa kan ta'u ammoo awwaalli jumlaa reenfaa godaantotaa biyyoota Afrikaa Liibiyaa keessatti argameera. Gammoojjii kibba baha Liibiyaa keessatti reenfi godaantotaa yoo xiqqaatee 28 ta'u iddoo tokkotti awwaalamee argamu abbaan alangaa biyyattii beekse. Awwaalchi jumlaa kun handaara magaalaa Kufraa jedhamutti argamu. Guyyoota muraasaan dura reenfi namoota 19 ta'anii achumatti jumlaan awwaalamee argamee ture. Aangaa'onni biyyattii akka jedhanitti osoo iddoo yakki daddabarsaa seeraan alaa dhala namaa irratti raawwatu itti heddummatutti opereeshinii gaggeessaa jiran
turanii awwaalcha jumlaa kana akka argan ibsaniiru. Waajjirri abbaa alangaa biyyattii ibsa feesbuukii isaanii irratti maxxansan kana keessatti duula sakatta'insaa geggeeffamaa jiru kanaan godaantonni hidhamanii dararamaa turan 76 ta'an baraaramuu himeera. Yakka kanaan wal qabatee lammiin Liibiyaa tokkoo fi lammiin biyya alaa tokkos to'atamuu ibsee jira. Namoota gurmaanii yakka raawwatantu jiru kan jedhe abbaan alangaa kun godaantota irratti hammeenya raawwatu, mirga godaantotaa seeraan ala sarbuu, ni dararuu, ni hidhuu, ni reebuu, qabiinsa dhala namaaf hin malle qabu jedha ibsa isaa keessatti. Suuraaleen miidiyaa hawaasummaa irratti qoodaman kanneen BBC'n qaama walabaarraa hin mirkaneessine wayita poolisii fi tola ooltonni reenfa namootaa qotanii baasuun korojoo gurraacha keessa ka'an mul'isu. Magaalaa guddoo Liibiyaa Tiripoolii irraa kiiloomeetira 1700 kan fagaattu magaalaa Kufraa keessatti sakatta'insi itti fufeera. Abbaan alangaa waliigalaa qorannoo reenfaa geggeeffamaa jiraachuu ibseera. Taateen kun waliigalatti caasaa yookiin niitworkii daddabarsa godaantotaa seeraan alaattiin wal qabachuusaa adda baasuuf kan taasifame yoo adda baasuuf qorattoonni hojii eegalaniiru jedheera. Biyya godaantonni hedduun Afrikaa irraa ta'an daandii godhachuun gara biyyoota itti darban kan taate Liibiyaa keessatti reenfa godaantotaa jumlaan arguun waan haaraa miti. Bara darbes kibba lixa biyyattiitti reenfi godaantotaa yoo xiqqaate 65 ta'uu iddoo tokkotti awwaalamee argame ture. Yeroo sanaa dhaabbanni godaantotaa idil addunyaa IOM baay'ee kan nama rifaasisudha jechuun taatee mudate kana ibsee ture. Liibiyaan erga Muammar Gaddaafiin bara 2011 aangorraa ari'amee ajjeefamee as nagaa argattee hin beektu. Yeroo Muammar Gaddaafiin aangorra turan maqaa Liibiyaallee kaasee kan hin beekne hidhattoonni IS illee ergasii Liibiyaa iddoo boqonnaa godhachuudhaan Liibiyaa keessa ta'anii namoota nagaa hedduu ajjeesaa turaniiru. Keessumaa lammiilee Itoophiyaa 22 yeroo isaan ajjeesan viidiyoon bahee ni yaadatama. Ergasii biyyattiin godaantota seeraan alaa gammoojjii balaafamaa fi imala hamaa galaana Meeditiraaniyaanii irraa qaxxaamuruun gara Awurooppaa ce'aniif daandii taatee jirti. Dhaabbatni idil addunyaa daa'imman gargaaruu irratti xiyyeeffatee hojjetu UNICEF akka jedhutti bara 2024 keessaa lakkoofsi godaantotaa otoo karaa Liibiyaatiin gara Awurooppaatti ce'uuf yaalanii du'anii 2200 ga'uu ibsee ture. Kanaan ta'etu jiru biyyoota Eeshiyaa keessaa tokko kan taate Taayilaanditti hojiin isiniif argameera jechuudhaan dallaalonni lammiilee Itoophiyaa hedduu goyyomsanii gara kaampiiwwan badootaatti akka nama fudhatan isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa 3,000 siqan kaampii Maayinaamaaritti argamu keessatti akka argamanii fi humnaan dirqisiifamanii hojjetaa akka turanii fi miindaa kan hin qabne akka ta'es gabaasaa turreerra. Kana qofa osoo hin taane hojiin isaanii ammoo namoota goyyomsanii maallaqaa karaa miidiyaa hawaasaatiin irraa saamuu akka ture isiniif gabaasaa turreerra. Maarree lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaar kaampii yakki saayiberiitti geggeeffamu keessa turan hedduun isaanii karaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaatiin baraaramuu isiniif gabaasnee turre. Amma immoo walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaar kaampii yakki saayiberiitti geggeeffamu keessaa miliquun harka hidhattootaa turan hunduu gara biyyaatti deebi'uun himameera. Koreen maatii fi maddeen Taayilaand akka mirkaneessanitti lammiileen Itoophiyaa 751 harka hidhattootaa kan turan yoo ta'u hunduu gara biyyaatti deebi'aniiru. Haa ta'u garuu kaampii yakki saayiberiitti geggeeffamu kana keessaa ba'uu kan hin dandeenye lammiileen Itoophiyaa 42 ammayyuu haala rakkisaa keessa akka jirantu himama. Inumaayyuu lammiilee Itoophiyaa kaampii yakka saayiberii keessatti hafan keessaa tokko gamoorraa of darbachuun du'ee jira. Lammiileen Itoophiyaa gara biyyaa deebi'an Maayinaamaar keessatti kaampii yakki saayiberiitti geggeeffamu keessaa miliquun hidhattoota Dimokiraatik Kaaraan Beenoovaalent Armii fi Boorder Gaard Foors jedhaman harka turaniiru. Namoonni kunniin hojii ogummaa fi maallaqa guddaa argamsiisu akka waan argataniitti itti himame biyya keessaa goyyomfamanii gara Taayilaand erga geeffamanii booda dirqisiifamuun gara kaampiiwwan yakki saayiberiitti hojjetamuu fi Maayinaamaar keessatti argamutti geeffamaa turan.
turaniiru. Kaampicha keessatti hojii karaa onlaayinii waliin dhahoo hojjetamu irratti hirmaachuu qofa osoo hin taane gidiraan garaagaraa irratti raawwatamaa tureera. Lammiilee Itoophiyaa kanneen gadi lakkisiisuuf imbaasiiwwan Itoophiyaa, Jaappaan, Hindii fi Taayilaand jiran akkasumas dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa wajjin qindoominaan hojjetamee ture jedhameera. Namoonni kaampii yakki itti hojjetamu keessaa baqachuun hidhattoota Maayinaamaar harka turan gara biyyaa deebi'uu kan eegalan ji'a eebilaa irraa kaasee akka tures ibsamee jira. Ji'oota lamaan darban keessaa lammiileen Itoophiyaa kunniin garee garaagaraatti qoodamuun Maayinaamaar irraa gara Taayilaanditti erga ce'aniin booda gara Itoophiyaa akka deebi'an godhamaa turuu walitti qabduun koree maatii miidhamtoota kanaa kan ta'an aadde Abbabach Siimaal BBC'tti himaniiru. Gareen dhumaa lammiilee Itoophiyaa 49 of keessatti qabatee waxabajjii 24 bara 2025 gara biyyaa deebi'uu himaniiru. Miidhamtoonni kunneen hunduu gara biyyaa galanis ammayyuu kanneen kaampii yakki saayiberiitti gaggeeffamu keessaa miliquu dadhaban 42 kaampii garaagaraa 3 keessatti uguramanii hafuu himuu aadde Abbabach. Kanneen achitti hafan kun kaampiiwwan kanneen keessaa miliquuf yaalanii kanneen qabaman ta'us kaasu. Kaampiiwwan baay'ee rakkisaa fi hamaa ta'e keessa jiru kan jedhan aadde Abbabach keessumaa namoonni 14 bakki isaan jiran ulfaataadha. Kopheen irraa baafamee dhagaa caccabaa irraa adeemsifamanii hundi isaanii miilli isaanii akka malee madaa'ee jiras jedhu. Kaampiin kan biraa keessatti ammoo namni tokko du'u kanneen biraa miliqanii galan himaniiru. Miseensa maatii nama du'e jedhame sana BBC'n dubbisus namni du'u dhugaa ta'uu mirkaneessuun waa'ee kanarratti bal'inaan dubbachuuf fedhii akka hin qabne himaniiru. Waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa biyya of dandeessee fi badhaate akkasuma biyya lammiileen ishee irraa baqatan utuu hin taane biyya lammiileen biyya ormaallee itti baqatan nuuf haa taasisu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessi wayitaawanii yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe kan jedhu tuquun mallattoo beelii ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adha. Kana erga gootanii kaasee odeeffannoowwan keenya wayita gadhiifaman yeroo hunduma dursee akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Like share godhaa, yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Waan daawwattaniif ulfaadhaa. Sa'aatutaan booda odeeffannoo haaraatiin walitti deebinaa nagaan tura.